du'amme pirezidaantichaa mormiin isa mudatee jira. TPLF kan malaa fi falli jalaa badee godinoota kibbaa fi kibba bahaa waraanaan weeraruu irratti argamti. Pirezidaantii bulchiinsa yeroo Tigraay ta'uudhaan uummataan filamanii muudamanii kan turan Jeneraal Taaddasee Warradee yeroo ammaan kana sochii gariin humna badii TPLF naannicha keessatti taasisaa jiru hordofuun aanaalee kibbaa Tigraay kanneen akka Raayyaa fi Allamaxaa humna waraanaatiin to'achuuf yaaliin isaan taasisan mormii uummataa kakaasuun dhagahame. Kunis Jeneraal Taaddasee Warradee poolisoota humna addaa naannichaa bakkichatti bobbaasuun magaalota kanneen humnaan to'achuuf yaalanis mormiin uummataa waan itti cimeef yaaliin isaanii osoo milkaa'in hafee jira. Murni TPLF siyaasa isaatti dhageettii harca'ee harkaa fashalaa'ee deebisuuf jecha waraanaan tarkaanfii uummatuma isaarratti eegaleera. Waraanni humna addaa murnichi gurmeessee konkolaataan fe'amee godina kibba bahaa fi kibba keessumaa magaalaa Allamaxaa fi Mohaanii weeraruuf qophii irratti xiyyeeffatee kan jirudha. Uummanni Tigraay godinoota kana lamaan keessaa jiraatu tarsiimoo fi imaammata TPLF waan mormaniif jecha cabsuuf deemaa jiru. Ammas uummatichi pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannichaa duraanii waliin jiru. Sababa kanaaf haleellaan irratti raawwachuu qaba jechuun jarrooleen malaa fi falli jalaa badee waraanaan imalaa jiru. Egaa jaallatamtoota keenya qophii qabannee asumarraan golomnaa yeroo gaarii qabaadhaa. Galatooma.